ijoolleen duraan kara community embassy Dubaayitti dhaqanii himachuun beeyin amma kallattii ittiin deemanii himatan argatanii busy Abu Dhabi fudhadhu Dubai fudhadhu itti dhiyeenya waan beektuuf soba jettee in amanta jedhee yaadu. Kanaaf ji'oota lama booda maaltu dhalata ka jedhu yaadaaf yaaddoon kiyyaa. Ji'oota lama booda kaampaanonni hedduun ijoollee ofirraa baasaa jiran. Ijoollee ofirraa baasaa jiran. Ijoollee biyya kana keessatti hojii malee taa'aa jiran osoo argu namni promooshinii hojjechaa jira. Biyyarraa namoota dhufuu barbaadan kallattii kiyyaan koottaa jedhee afaan guuttatee dubbataa jira. Akka waan hojjetaa fi hojjechiisaa biyya kanaa keessa ta'e. Hojjetaa fi hojjechiisaa wal qunnamsiisan seera mataa isaa danda'e qaba. Kallattii itti yoo waa balleesse gaafatamu qaba. Kana ka kallattii takka hin qabne. Ofii isaatti dhalata Arsii ta'ee Jimmarraa Wallaggarraa Harargerraa nama fida. Ofii isaatti Jimma ta'ee Arsiirraa Wallaggarraa Walloorraa Dabuubirraa nama fida. Ijoollee as keessatti dararaa jiraa jechuudha. Kana gaafa dubbannu dubbii sobaa osoo hin taane dhugaa lafa jiru ilkaaniif dubbiin adiiditti tola waan ta'eef miidhamtoota kanas ragaa qabatamaa fi qabatamaa bilbila isaanii eeriyaa isaan irra jiran nama isaan fide qabannee informu godhaa jirra karaa embaasii. Kana hubachuu danda'uudha qaba namni martuu. Ani namni wayii waan naan jeesitti hima. Nuuraddiin hojii gaarii hojjetaa jirta. Lubbuu namaatiif illee lallabuun kee gaarii maa. Garuu immoo waa'ee ijoollee kaampaanii kana dhaabii naan jedhe. Haqa isinitti baan. Maaliif jette obboleessa kiyya jennaani lakki namni hunduu biyya kana keessa nama fidaa jira. Ati nama wajjin jiraataa ture namni si jibbanii naan jedhe. Eeshi yaana jibbanii ijoolleen biyya kana keessa du'aa jiran kun sagalee haa dhabanii ree jennaan lakki ka du'an sanii dubbachuun sirri baa naan jedhe. Osoon du'in dura yoo dubbanneef oomin chigiraan. Marrakkoo qaba jiran osoon du'in dura yoo dubbanneef. Kanaaf namoonni nutti dabalamtanii sagalee nuu ta'uu barbaadan karaa salphaadhaan sagalee ta'uu ni dandeettan. Akkaataa amma jirru kanaan gaafa mana milkiin badhatee waa'ee ijoollee biyya kana haasa'u walitti dhufnee dhugaadhaan akkatti yoo walitti haasa'u. Mormiin hin jiru bar namni amma biyya kana keessa nama fidee rakkise amma maqaa isaa osoo dhaani dhufee waakkachuu danda'a. Okay? Komantiin taane namni barreessaan jiru maaliif wal fakkaanne wal dhageeffataa jirra waan ta'eef. In fact namoota nama arrabsan ol galchi yeroo baay'ee milki'ate. Nama arrabsu nama yaada negatiivii barreessu ol galchi yaada isaa ibsatu. Jala gadi bu'aa footoo isaa fudhadhaa. Nama san eenyummaa isaa manaxxaraa laala. Baakgiraawundiin isaa dillala. Ijoollee kana kan fidaa jiru dallaala jenna. Kaampaanii keessa ijoolleen jirtu waan kana axxaarra'een siima. Waannaa mittaaganyo bawulettenyaa zuurinu siima. Caarraa tokkoffaa bira darbitee lammaffaa bira darbitee sadaffatti magaraajaa duuban argatta. Akkamitti yoo jenne Ali Muusaa yoo fudhanne Assaja ijoolleen kaampaanii san keessa jiran fuudhanii namoota biyya kana keessa turanitti kennan. Ijoolleen ka himattu ijoollee kaampaanii keessa jirtu san ta'uu qaba ture. Garuu ijoolleen kaampaanii keessa turte sun hagam gowwoomsanii lakka anaa miti dallaala biyya kana keessa ture ebaluun himadhuu jedhaan. Mallaqa akka galchisiise namichuma isa wajjin achi ture san. Ani caarraa kana ijoolleen kaampaanii keessa jirtan ka dallaala wajjin walii galtanii nama biyyarraa fiddan itti gaafatama tokko jalaan baatan. Kana itti nyaadhaa dhuga. Itti nyaadhaa dhuga caarraa nama jalaan qabu ulfaadhaa galatooma akkaataa kanaan haasa'uun waan tokko caarraa isinii dabarseera. Tanu fudhu. Ayyawa. Dubbadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni asirra jirtan hundumti keessanuu. Duraan dursa baabaan yaada gahaa fi yaada badhaa hojjetaa jira biyya kana keessatti. Tokkoffaa dammoo bakka ijoolleellee bu'ee dabalataan dammoo ijoollee du'an hundaafuu kan eeruu dhiyeessaa yeroo kanatti tattaaffii guddaa kan gochaa jiru isa baasii ofii baasee kifiyyaa tokko malee taarii guddaa godheera. Asirraan dammoo baabaa osoo hin dinqisiifanneen taru jechuudha. Naa dabalataanii wanti ijoollee keenya irra miidhaaru maalidha kaampaanii keessatti maaliif du'aatti ijoolleen keenya jennee yoo kaamnu nyaata. Nyaata illee nyaataan jiranii nyaata gaas hin qabani. Akkuma nyaata kanatti namni gaafa damooza kaampaaniin kafalee fi kan nyaata kana nyaachuu danda'u. Kaampaaniin isaanii kan itti kafalu
ji'a tokkoo fi guyyaa 15 yookiin dammoo ji'a 2 yookiin ji'a 3 hagas turaati kan damooza ijoollee kanaa kafalaa jiran. Iddoo kanatti dammoo ijoolleen achi keessaa bahuuf keessa taa'uuf irra taa'uuf ilmootiyyaa irraa ka'uuf ilmootiyyaa irra taa'uuf lubbuutiyyaa jetteedhani simbirri jechuudha. Akkuma isaan irraa deemuu fi biriin taaksiin jiru hin laffa'aniiran laffaatii ji'a gana. Ta'anii hojjechuuf nyaataan jiran namni waa nyaate kan waa dalaguu danda'u. Wanti jiru guddaan damooza kaampaaniin kafaluu fi dhabee irmijjaa nama ijoolleedhaaf tattaaffii godhee damooza ijoollee gaafatu dhabu irmijjaa nama kaampaanii irratti fudhatu dhabu irra guddaan isaanii jechuudha. Poolisiitti yoo bilbilatanii ijoolleen kun firii viizaadhaan jiru. Poolisiitti yoo bilbilan agirimentii tokko waliin godhanii jiranii kaampaanii kana wajjin. Bakka kanatti dammoo poolisiin illee bakka damoozaa nu ilaallatu jechaa jirani. Yeroo dheeraa kan qaamaan bilbilee gaafannuuf illee akka fedhan nutti qaaqaa jira warroonni kaampaanii ijoollee baay'ee isaanii jechuudha. Kanaafuu waan bakka bu'aa ijoollee biyya kana keessa jiranii hundaaf nama bakka bu'ee waa dalaguu danda'uu fi waa hojjechuu danda'u akkuma amma walgeennee asirratti haasa'aa jirru kana namoonni as jala jiranii fi namoonni gubbaa kanarra jiran hundinuu namoota gariin kan kaampaanii keessa jiru cinaan keenya dammoo kama ijoollee fidaa jirru jechuudha. Kanarratti dammoo alaaftinnaa guutuun guututti itti fudhannee kaampaanii ijoollee damooza kafalaa hin jirre kanaa fi ijoollee hojii hagana dalagsiisee ijoollee hojiin hin jiru bahina biraa jedhee gad ari'u kanneen osoo birrii takka ijoolleen kafalle ijoollee rakkina keessa galchaa jiru kanneen kan ijoolleen keenya lubbuun isaaniitti dararamanii kan ammallee du'a afaan jirantu jira. Kan du'e qofa osoo hin taane kan ammallee du'a afaantu jirantu jira. Kan osoo nyaanne bulaarantu jira. Kan beela bulaarantu jira. Kana rakkoo kana dhaabuudhaaf dammoo irmijjaa kana warra imbaasii wajjin koominiitii wajjin ta'anii waan kana mootummaa biyya kanatti dhiyeessanii akka ijoollee keenya bira dhaabbatanii fi nullee cinaa ijoollee kanaa dhaabbannee akka birmannu hundumti keenya dhaamsa waliif goona jechuudha. Asirratti dammoo dhaamsa baabaan jechaa jiru guutuun guututti isa bira dhaabbannee kan isa qeequu fi kan isa jeequ hundaa fi maqataa isaa taanee duuba isaa dhaabbannee yoo ofa foollee isa barbaachisu ofa foosaallee dhaabbannee bira dhaabbannee isa gargaarree gara fuulduraatti akka isa wajjin deemnu abdiin qaba. Kanarratti dammoo baabaanii warra biyya kana keessa kan miidhaa jiru dallaallee kan ijoollee ittiin miidhaa jirtu irra guddaan maalidha? Miidiyaatti yoo na baafte akkana si godhaadha ijoollee kokkisuudha. Irra guddaan ijoollee keenya miidhaa jiru jechuudha. Yoo miidiyaan na baafte seerri biyya kana akkana ijoollee seera hin beekne seeraadhaan sodaachisaati. Kan ijoollee keenya itti goddaa jiranii fi kanullee mataa itti gadi qabannee itti jiraataa jirru seera biyya kanaa waan sodaanneef malee osoo hunda namaayyuu mistira namaa osoo hunda namaayyuu osoo wal baafnee biyya kanatti osoo itti hojjannee namni tokko ijoollee keenya miidhu hin jiru. Namni tokko kan ijoollee keenya itti miidhu hin jiru. Kana gochuudhaaf dammoo warroonni imbaasii guutuun guututti beekaa jiran warra iggoottiidhaan ijoolleellee fidan hin beekanillee hin arganillee garuu dammoo irmijjaan akkanaa kun dammootu keessaan itti fudhatamuu qaba nama kanniin jechuudha. Nama kanniin keessaan itti fudhatamuu qaba. Warri imbaasii gaafa akeekkachiisa kennee poolisiitti dabarsee laate namni tokko dammoo kan ijoollee keenya miidhu hin jira jedhee hin yaaduu jechuudha. Kanaafuu mee ol baasaa mee ofimaa jechuu dhiisee warri imbaasii keessaallee argaa jiran namni martinuu miidiyaa sooshaal miidiyaa kana ifa godhatee tiiktookii irratti dalagaa jira. Namni yeroo kanatti tiiktookiin fayyadamne hin jiru. Hamma ummata baadiyaa biyya keenyaatiin gahu jechuudha. Warra biyya kana keessa jiru miti. So kanaafuu warroonni imbaasii illee warroonni koominiitii keessa jirtanillee waan kanarratti haasoftanii waan kanarratti yaada gahaa kennitanii warroota dallaala eeggotti ijoolleedhaan fidaaran ijoollee ID osoo hin qaban ofiitiifuu kalli wallii osoo jiru ijoollee biyyaa fidee asii kalli wallii godhee viizaa isaanii irraa fitee biyya kana keessatti ID isaanii rakkina isaanii keessa galchee ijoolleen baay'ee miidhamaa jirtuun sababii kanneeniitiin. Kanaafuu hundumti keessanuu warroonni asirra jirtanii fi warroonni as jala jirtanillee wanti akkanaa kun sagalee ta'amee dhagahamee akka ummata keenya biraan nu gahee imbaasii keenya biraan nu dhaqqabdanii furmaata itti nu gootan isiniin jira. Galatooma ulfaadha. Yoon balleesse dhiifama. Asirratti waa'ee kaampaanii xiqqoo qilleensaa sii godha akka ifa namaa ta'uuf abdi Mr. Ifnaan waa'ee kaampaaniin ol qabatee abdiin waan tokko irratti xiqqoo uummataaf akka ifa ta'u. Yeroo baay'ee kaampaanii Paakistaanii, Hindii, Bangaalii kanatti nama kennatu sappilaayii fudhata. Namni wayii nama 125 sappilaayii fudhatee
mana ofii isaatii kireessee mindaallee ofii isaatii diil godhee namoota kanatti kenna. Waan itti dhiyeennan beekurraa isinitti himaa jira. Namoonni kenna mindaa 1,100 jedhanii itti kennan gaafa kennan. Namichi kun ijoollee kana harka ofiitiin kafalaaf. Mallaqa kana kaampaan irraa ofii fuudhu. Sirri na dhageeffadha bakki kun ijoo dubbiiti. Qabatamatti nama 125 nama akkaataa kanaan hojjechiise ijoollee ofii isaatii qoroddodee duniyaa kuni kan konkolaataa ittiin deemtan kuni kan aayiditi jedhee irraa muree birrii 600-700 kennaafii jiru jira. Qabatamatti maal gochaa sobna wal sobuun faayidaan qabu. So taatee kana ijoollee keenyarraa baratanii qaamoleen lammii biraallee taatee kana ijoollee keenyarratti godhaa jiran. In fact dhugaan jiru kana waan kana akkamitti bira dura dhaabbachuu danda'uu qabna. Miinpuun tokko odeeffannoo qulqulluu. Lama ijoolleen keenya gaafa hojii kana dhaqan nabbaariin achi turan mindaan isaanii 1,100 eega ta'e okay sanirraa hin muramataanan irraa muru leebarrillee seerrillee hin eeyyamu. Gaafa 600 kennan maaliif 600 kennanii mindaan kiyya 1,100 mormachuu danda'uudha qabda. Qaama achi si fidee san funyaan qabdee dhiyeessuu danda'uudha qabda. Kanaaf qaamoleen biyyarraa dhufan silaa dhufuun dhiisan na dhageeffadha. Silaa dhufuun dhiisan yoo dhufan bakka hojii kana gaafa geeffaman dursi lubbuu ijoollee kanaaf kennamuu danda'uudha qaba. Andanya akkuma eengadda jedhe 500 harkatti kennuufii danda'uudha qaba. Hulettanya biraddisti shunkurtii timaatimii ruuza bituufii danda'uudha qaba. Ela sirri na dhageeffadha. Soostanya mindaan isaa arattanya mindaan isaa 1,100 akka ta'e transportationiin irraa muramuu akka hin qabne aayidin irraa muramuu akka hin qabne itti himamuu danda'uudha qaba. Gaafa kana godhan leebarri isaanii 1,100 hojjetamaaf jiran. Amma warroonni kaampaanii zeegaa biraa 600 hojjetan salarii beezik salarii isaanii 600 hojjetan. Kanaaf eenyuun wajjin diil godhan dallaala wajjin diil godhan. Dallaalticha namichi sun meeqa kennaaf wallahi amantanis amanuu baattanillee namni tokko 2,500 ka fudhatu jira. Ela warri akkanatti constructionii dalaydan kunniin hundi keessan sirriin na dhagaa. Mindaan keessan dhaabbataan sappilaayidhaan gaafa deemtan 2,300, 2,500, 2,400 including accommodation. Kana eenyutu isinii raabsa? Qaama achi isin keessa sanitu jara wajjin diil godhee isinii raabsa. Osoo walii galtanii mindaan keenna kanaan alan dalaynu jettanii ani carraa kanaan namoota 55 maqaa isaa isinii himuu danda'a. Tokko ijoollee Jimmaati, tokko ijoollee Wallaggaati. Waliigalaa hojii dhaabaa jedheenii dhaabsisee mindaan isaanii dhaabbata 1,100 goosisee jira. Hojii san sirritti hojjetanii jarrillee sirri barbaadan. Lakkin hojii kana barbaannu jedhanii qaamni dhimmi ilaalu dhufuu qaba jedhanii sana booda mindaa isaanii akka muran hubatanii okay mindaan keessan kana ta'e jedhanii sirreessaniif leebara isaanii. Aan dhugaa isinitti himaa nama dhageettan calliftanii tiiktookii ganama tiiktookii galgala tiiktookii bakki isin dhayxan bakka arrabaati bakki isin dhayxan bakka itti wal fixaati wal hamatu wal xiqqeessu no kana keessaa bayaati mataa walitti dachaafannee akka jiraattota United Arab Emirates namuu fuuraa ofii haa nyaatu. Era amma Dr. Milkin fuuraa ofii nyaata. Argaa jirta. Iyyee ganamni laayifi galgalli laayifi iyyee fuuraa ofii nyaata. Namuu fuuraa ofii haa nyaatu. Bilicilichi nutti argisiisa akka nama qabeenya qabu ka jireenyi itti hadhaa'e biyyatti osoo galee bakka dhaabatu hin qabne marti jechuudha. Inni እንደዚህ አይነት ነገር ሊሰመርበት ይገባል። አራነትም ከናፍ milkii kiyya carraa kanaan hagana nu tanaffasiisuu keetiif galatu ulfaaf warri as jala jirtanis yoo jecha sobaa taate dubbisi Jibriil faantillaa dubbatanii waan beekan. Yaa dubbatu nduusi eegaa jirra galatoon baay'ee atillee mee carraa walaa ga'u itti fufa warri dabaree sin geenne mee dafaa itti fufa daqiiqaa gabaabsaa.